Ollee oltanii daawwattoota BBS oduu galgala kanaaf qabaddee dhihaadden isinitti himaan Badrii Yusufi. Harargee bahaa magaalaa Awwadaay keessatti raayyaan ittisa biyyaa uummata irratti reebinsa hamaa raawwate. Reebinsi kun kan raawwate erga dheengaddaa hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif yaamame gara mormitti jijjiirameen boodaa je'ame. Humnootiin mootummaa kanneen mootummaa morman akka malee reebuu isaanii kan agarsiisu viidiyoon marsaa hawaasummaa irratti faca'e mufii jabaa uumee jira. Akkuma amma mul'ataa jiru kanatti raayyaan ittisa biyyaa namoota mana keessatti dhokatan gad baasee reebaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoota meeshaa maleeyyii harka qullaa mootummaa morman ajjeesuu uleen tumuu fi ajaja mana murtiin alaa hidhatti guuruun waanuma aadeffamee jiru jiraattonni Itoophiyaa keessatti erga dhiheenya kana as hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif bahamaa jira. Garuu bakkoota hedduutti hiriirri kun gara mormitti jijjiiramuu isaatiin wal qabatee humnootiin mootummaa hiriirtota irratti tarkaanfii jabaa fudhatuun komii jabaa kaasee jira. Guyyaa har'aatis magaalaa Hararii fi bakkoota biroo hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa kun muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif bahamaa oolee jira. Dhimma ajjechaa fi dararaa raayyaa ittisa biyyaa lixaaf kibbaa Oromiyaatti raawwatamaa jiru kanarratti yaada BBCf kan kennan Jeneraal Birhaanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa dogoggoraan yoo nama ajjeese mootummaan itti gaafatamaa jedhan. Karaa mootummaatiin nam tokko kan miidhame yoo argame mootummaan itti gaafatamaa yoo dogoggoraan nama ajjeeseera ta'e. Maal nu godhe jedhamee raayyaan ittisa biyyaa ummatichi kana na godhe wanni inni jedhu maal raayyaan ittisa biyyaa hin dalagaa yoo kan jedhamu ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaanis itti gaafatamaa hin fixata. Raayyaan ittisa biyyaa dhugaan kana ni godha yoo ta'e mootummaan itti gaafatama. Anis akka geggeessaa tokkotti dhuguma dubbachuuf ummata san dhiifaman gaafadha waan badeef ammoo nan kiisaa jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa an hoogganuu fi ijaare ummata hin tuqu jechuun reebinsaa fi ajjechaa ummata irratti raayyaan ittisa biyyaa ni raawwata jedhame kana haalanii jiru Jeneraal Birhaanuu Juulaa. Anis akka geggeessaa waraana tokkos dhuguma dubbachuudhaaf ummata san dhiifama gaafadha waan badees ni kiisaa rakkoon qabu kanarratti. Maaliif ani inni amanagaa raayyaan ani hoogganu raayyaan ani ijaare ummatan tuqu. Haleellaa lubbuu namaa galaafate magaalaa Burraayyuu keessatti raawwatameen namoonni shakkaman to'annoo jalaa oolfaman. Jumaata kaleessaa waar irratti magaalaa Burraayyuu keessatti haleellaa namoonni fudhataniin itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya magaalaa Burraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefamanii turan. Ajjechaa qondaalaa kanarratti raawwatame malees itti gaafatamaan poolisii humna addaa godina addaa naannawa magaalaa Finfinnee Kumaandar Tasfaayee Dinquu miseensi poolisii biraa tokkoo fi wallisaa Dajanee Kaasaayee rasaasan madaa'anii hospitaala galanii turan. Ajjechaa fi miidhaa qaamota mootummaarraa gahee kanaan namoonni shakkaman lakkoofsan beekamuu baatus to'annoo jalaa oolfamuu qoratamaa akka jiran aangawoonni naannichaa dubbataa jiru. Gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamni badii kana geessise miseensota waraana bilisummaa Oromoo abbaa torbee jedhamaniiti moo qaama biraatu nagaya booressuuf tarkaanfii kana fudhate inni jedhu qorannoon adda baafamaa jedhan. Qaamni maqaan abbaa torbee jedhamu kennamee fi caasan nageenyaa hojii isaa akkan hojjanne danqaa ta'e kun eenyu isa jedhuuf karaa guutuun qoratamee ummataaf ifa tahuu qabaas jedhan. Lixa Oromiyaa keessatti yeroo garagaratti tarkaanfiin bifa kanaa caasaalee mootummaa irratti fudhatamaa turuu isaa mootummaan dubbataa turee jira. Addi bilisummaa Oromoo erga humni waraana isaa manguddummaa abbootii gadaa haadholee siinqee fi koree teknikaatiin qabsoo karaa nagaatti deebi'anii humna hidhate bosona akkan qabne irra deddeebiin dubbataa turee jira. Magaalaa Burraayyuu yakki bifa kanaa deddeebiin keessatti raawwatamaa jiru sabaa fi sablammoonni hedduun keessa jiraataa akka jiran beekamaadha. Yakka achitti hojjetamu maqaa abbaa torbee qofaatu kennamaaf malee qaamni fakkeessee badii geggeessuu malu qorannoon adda hin baanes jedhan. Reeffi qondaalaa poolisii ajjeefame Kumaandar Salamoon Taaddasaa bakka dhaloota isaa gara Salaaletti geeffamee jira. Humni nageenyaa aggaamii humnoonni badii geessisan hanqisuuf boqonnaa malee hojjetuuf murteessuu isaa Komishinni Poolisii Oromiyaa beeksise.
Komishinni poolisii Oromiyaa ibsa baaseen humni maqaa ABO shanee waboo fi abbaa torbeetiin ifyaamu naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti hoggansa mootummaa fi lammiilee nagaa irratti gochaa ajjeechaa fi miidhaalee garaagaraa geessisaa turuu ifa godhee jira. Dabaluunis haleellaa kaleessa magaalaa Burraayyuu keessatti raawwatames humna ABO shaneetiin hogganamuu fi maqaa waboo fi abbaa torbeetiin ifyaamu ta'uun isaatis mirkanaa'ee jira ibsi Komishinii poolisii Oromiyaa irraa kenname. Munawwar Ahmad. Ibsi Komishinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname akka jirutti humni nageenyaa aggaamii humnoonni badii geessan hanqisuun boqonnaa malee hojjechuuf murteessuu isaa ibsee jira. Akka naannoo fi biyyattiitti jijjiiramni erga itti seenamee waggoota lama lakkoofsuu eere jijjiirama kana keessatti riiformiiwwan akka naannoo fi biyyattiitti hojiirra oolan keessaa riiformiin seektara nageenyaa isa tokko ta'uu ibsee jira. Bu'aa riiformii seektara nageenyaa keessatti taasifameetiin caasan nageenyaa kanaan dura uummata biratti akka diinatti ilaalamaa ture yeroo ammaa kana miltoo gaarii jiruu fi jireenya uummataa ta'ee jira ibsi kun. Haa ta'u malee boqonnaa jijjiiramaa kana keessatti humni nageenyaa sochii mootummaan dirree dimokiraasii bal'isuuf taasisu keessatti aarsaa hedduu kafalaa turee fi hanga irrattis kafalaa jiraachuu ibsa kanaan eeree jira. Itti fufuunis ibsi kun humni maqaa ABO shaneen waraana bilisummaa Oromoo waboo fi abbaa torbeetiin ifyaamu naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti hoggansa mootummaa fi lammiilee nagaa irratti gocha ajjeechaa miidhaa qaamaa fi qabeenyaa geessisee turuu isaa ibsi kun ifa godhe. Akkuma beekamu waggoota lamaan dura abbaa torbee jedhamuun yaamamaa kan ture humni hawaasa keessa jiraatu hooggantootaa fi basaastota mootummaa kanneen uummata rakkisaa turan irratti tarkaanfii fudhachaa kan turan yeroo ta'u sababa abbaan torbee jiruuf lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti ukkaamsaa fi ajjechaan wayyaanotaa gadi aanaa akka ture hawaasni naannichaa ni dubbatu. Garuu ibsi Komishinii poolisii Oromiyaa irraa bahe abbaa torbee faallaa kanaatiin ibsuudhaan akka jirutti ajjechaa fi gocha hammeenyaa gareen kun lammiilee irratti gaggeessaa tureen miidhaan dhaqqabee olaanaadha jedha. Haaluma kanaan haleellaan guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti namoota 4 irratti raawwatames humna ABO shaneetiin hoogganamuu fi maqaa waraana bilisummaa fi abbaa torbeetiin ifyaamu ta'uu isaa mirkanaa'ee jira jedha. Miidhaa dhaqqabe kanaan Komaandar Salamoon Taaddasaa itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsaa fi magaalaa Buraayyuu battalumatti kan du'an yeroo ta'u Komaandar Tasfaayee Dinquu ajajaa poolisii tokkoo fi artistii Dajanee Kaasaayee fi ogeessi waajjira carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Damee namni jedhaman madaanii akka jiranillee ibsa. Haa ta'u malee ibsi kun obsaan gaarratti qaamni nageenyaa agarsiisan miidhaan dhaqqabee jiru daran hammaataa waan deemeef uummata bal'aas waan mufachiisee jiruuf dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessuu dhimma yeroon gaafattu ta'ee jira jedha. Dhuma ibsa kanaatinis poolisiin naannichaa uummata bal'aa waliin ta'uudhaan humnoota farreen nageenyaa adamsee seeratti dhiyeessuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf murteessee jira jechuun Komishinii poolisii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa xumuree jira. Ibsa Komishinii poolisii naannoo Oromiyaa kana booda rogeeyyoonni fi hayyoonni hedduun xiinxala miidiyaalee hawaasaa irratti barreessaa jiraniin mootummaan amma jirus diraamaalee hojjetamaa ture mootummoota dabran irraa muuxannoo waan dhaaleef maqaa shanee fi waboo jechuun uummata Oromoo ajjeesuu dorsuu fi hidhuuf ibsa kana baasee jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Dobbaa keessatti kan argamu waajjira adda bilisummaa Oromoo cufamuu isaa caasan dhaabichaa achitti argamu BBS itti hime. Waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Dobbaa keessatti barreessaa ta'uu kan nutti hime namni maqaan isaa akka ibsamuun feene tokko humnootiin mootummaa guyyaa 3 dura dhufanii alaabaa erga buusanii booda kaleessa ammoo waajjira guutummaatti cufuu isaanii BBS itti himee jira. Sababni isaatis xalayaan hayyamaa waajjirichi ittiin baname kooppiidha isa jedhuunii jira namni kun. Jalqaba haa ergan bulchiinsa magaalaatiif abbaa raddaati. Waajjirri haa cufamuu bakka haa cufamuu alaabaas durraa buusaa tarkaanfii furannaa jaaniin jechuu jaarsan. Amma bulchiinsa abbaa raddaatiif wannidha guyyaa duraa ifirraa hin oofee beeytee aanaa jira waajjira. Waraqaa naa fidaadha. Hoggaa waraqaa naa fiddan isiniin gaggeessaa isin waraqaa alaabaa buusaa waajjira cufaa jettu mallattee isaa sumudaan naa fidaan jenna. Isa kana irratti tarkaanfiin fudhannaa yookaan ijoollee as naannoo kana hoogganan yookaan waajjira kana keessa hojjetan irratti tarkaanfii fudhanna jaaniin. Amma jaarsi idda lubbuun namaas tumbilaash buutu. Baatu jeeti harkuma isaatiin alaabaa dirqama waajjira yaamanii sodaachisanii buusisiisan amma alaabaan buute waajjirri cufame meeshaas keessaa gurrate deeme waajjirri cufamee taa'u jira. Addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti galee fi karaa nagayaatiin qabsoo itti fufuuf murteeffate xalayaa ragaatis boordii filannoo biyyaalessaarraa argate as bakkoota garagaratti waajjira isaa saaqataa ture jira. Haa ta'u malee danqaaleen hedduun kallattii mootummaatiin isarraa gahaa akka jiru
addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti eegalee komiilee garaagaraa dhiheessaa ture jira. Addi bilisummaa Oromoo siyaasa raafamaa jiru keessatti filannoon geggeeffamaa jiru kun kan isa yaaddesse ta'us dhiheenya kana ibsuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin Arsii Lixaa Nansaboo keessatti ammoo paartiin KFO waajjira isaa saaqqatee jira. Sirna baniinsaa waajjira KFO Arsii Lixaa Nansaboo keessatti geggeeffame kanarratti uummanni kuma hedduutti shalagamu hirmaatee jira. Amma immoo oduu biyyoota alaarraa argannetti ceena. Hoogganaan mormituu